Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Oromoo taanee na wal taasuuf numaan dhabne garagarummaa siyaasaa hoo qabna guuttan isa akkam goona karaa nagaa. Kanaatiif ilaa fi ilaameedhaan qabsoon dhugaan akkas waan ta'eef wal dhagaame. Dhamaatiin kun qalbeeffachuudha. Kan qabsoofu uummata taanaan waan uummanni jedhe dhaga'uudha. Uummanni keenya ilmaan kiyyaa isinis na jalaan du'inaa inni kunis ilmoo kiyyaa innis na jalaan du'inaa garuu walitti dhiyaadhaa wajjin haasaa dhimma koonaan kaasiinaan jenne Oromoo dhimma koonaa kaasaan akkamitti karaa nagaa wal bira taa'aati obbolaa fakkaadhaati waan maatii keessatti ka'u akka maatiitti kaasa waan ormi immoo sinirratti kaasu waloon taa'u ofirraa qoladhaa jedhe uummanni. Kana dhaga'uu isaaniitti galata qabu gootummaadha. Yaadrimeen tokkummaa sabdaneessaa sirna federaalawaa tokko jalatti saboonni aadaa, afaan, seenaa, amantii fi eenyummaa garaagaraa qabanii walqixxummaa fi tokkummaan akka jiraatan tumsa. Sirni federaalaa sabdaneessii mirga ofiin of bulchuu, afaan ofii dubbachuu, barachuu fi guddachuu, aadaa ofii dagaagfachuu, seenaa fi eenyummaa ofii kunuunfachuu of keessaa qaba. Qaamoleen qabsoo hidhannoo filannoo godhatanii gara miira tasgabbiitti deebi'uun gara mariitti dhufu qabu. Kanaani nageenya waaressinaallee jedhan Jeneraal Hayiluun. Nageenya kan balleessu keessaa waa'ee nageenyaa haasa'anii waan haasaan sana ta'anii argamuu dhabu. Waanan dubbadhu ta'ee argamuun narra jira. Ijoollee waraana bilisummaa Oromoo nageenya fudhatan kun waan jedhan ta'anii waan argaman. Hin soomne. Tokkummaa jabeessuu fi tattaaffiiwwan godhaman keessuma hayyoonni abbootiin amantaa fi jaaroleen biyya ga'e isaan irra eeggamu akka baanaa keekuni maatiin lammiilee naamusa gaarii qaban horachuu fi duudhalee jiran ijoollee isaanii sirriitti barsiisuu akka qabanillee dhaamanii jiru. Itoophiyaan mootummaa giddugaleessa Somaaliyaa of danda'e miila lamaan akka dhaabbatu godhuu keessatti aarsaa olaanaa kaffaltee jirti jedhan Yuunivarsiitii Siivil Sarviisii Itoophiyaatti barsiisaa fi qorataan dhimma hariiroo alaa Dr. Baayisaa Tasfaayee. Waliigalteen tibba darbe Itoophiyaa fi Somaalee gidduutti Tarkii Ankaaraatti irra gaame nageenyaa fi tokkummaa gaanfa Afrikaa bu'aa olaanaa qaba jedhan Hiwoot Aragaawii gaba sarbataa qabdi. Somaaliyaa kan turan Ziyaad Baarreen kufaatii Ziyaad Baarreen booda gareewwan amantaaf gosaa keessaa jabaatee kan aangoo mootummaa giddugaleessaa qabatu waan hin turreef biyyittiin gara waraana waliinitti galte. Yeroo kana Somaaliyaan akka biyyaatti itti fufuun ishee gaaffii keessa galee ture. Kun kanaan osoo jiru Somaaliyaatti mootummaan ce'umsaa deeggarsa biyyoota adda addaan hundaa'e. Ta'us garuu mootummaan ce'umsaa hundaa'e kun nageenya biyya isaas ta'e kan naannoo isaa haala eeguu danda'u irra hin turre. Kun immoo gareewwan shorar keessaa Somaaliyaa keessa hidhatanii socho'an kanneen akka Alshabaabiif carraa guddaa ture. Alshabaab jabaachaa dhufuunsaa Somaaliyaa keessa nageenya akka hin jiraanne gochuun cinaatti fedhiif nageenya biyya koof yaaddoodha jechuun Itoophiyaan humna waraanaa ishee gara Somaaliyaatti ergite. Tarkaanfii Itoophiyaa kanaan booda manni maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa humni nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti akka ergamu murteessee hojiirra oolche. Loltoonni Itoophiyaa naannoo waggoota 20f lammiileen Somaaliyaa nagaan akka bahanii galan mootummaanis hojii isaa haalaan akka hojjetuuf wareegamummaa kaffalaa jiru. Humni nagaa kabachiisaa Itoophiyaa waraana biyya kaanii caalaa Somaaliyaa keessatti wareegamummaa guddaa kafaluun nagaa buusuunsaa dhaabbilee idil addunyaa fi hooggantoota biyyoota gurguddoon kan ragaa bahameefidha. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaa Itoophiyaa yeroo daawwatanitti waraana Itoophiyaa Somaaliyaa jiru baay'ee dinqisiifatan. Akka ardii Afrikaatti Itoophiyaan biyya loltoota cimoo fi waraana jabaa qabdu jechuun waraana Itoophiyaa jajuun isaanii kan yaadatamudha. Kanaaf walitti dhufeenyi Itoophiyaa
Itoophiyaa fi Somaaliyaa ollummaa qofa osoo hin taane obbolummaa wareegama dhiigaaf lafeen walitti fo'amedha. Walitti dhufeenyi cimaa biyyoota ollaa ta'an kanneen gidduu jiru kun waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessiti hordofee waggaa tokkoof laafee ture. Dhibdeen biyyoota lamaan gidduu ture jaarsummaa pirezidaantii Tarkii Rajab Tayyip Erdo'aaniin Ankaaraatti furmaata argateera. Kun waliigaltee seena qabeessadha jedhan Erdo'aan. Biyyoonni ollaa lamaan rakkoo isaanii karaa nagaan furuuf waliigaluun isaanii Itoophiyaan dhageettii isheen qaxanichatti qabdu cimsitee akka itti fuftu kan haala mijeessedha jedhu. Yuunivarsiitii Siivil Sarvisii Itoophiyaatti barsiisaa fi qorataan dhimma dippiloomaasii Dr. Baayisaa Tasfaayee turtii FM Finfinnee waliin gaggeessaniin. Itoophiyaan immoo dhageettiin isheen daandii naannoo kanarratti qabdu olaantummaan siyaasaa fi dippiloomaasii naannoo kanarratti qabdu akka deebi'ee lafa qabatu fuuldurattis akka babal'atee xiyyeeffannoon irratti hojjetamee cimee fedhiin ishiin biyya keessaa fedhii biyya ishii daran hariiroo waliin cimsuudhaan akkaataa itti babal'isuuf cimsuu danda'amu irratti hojjechuuf kan bu'uura lafa kaa'e. Pirezidaantiin Tarkii Rajab Tayyip Erdo'aan waliigalteen kun biyyoota lamaan gidduutti nagaaf tokkummaa fiduuf adeemsa jalqabaa akka ta'u abdii qaban ibsuun fedhii Itoophiyaan karra galaanaa argachuuf qabdu pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed deeggarsa barbaachisu hunda ni taasisa jedheen amanaa jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mariin kun dhibdee biyyoota lamaan gidduu ture furuu ibsuun Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf fedhuun ishee biyyoota ollaallee kan fayyadudha jedhan. Dhimma waliigaltee kanarratti ibsa waloo miidiyaaf kennaniin pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed gama isaaniin waliigalteen Ankaaraatti godhame biyyoota lamaan gidduu garaagarummaa tureef furmaata kan kenne ta'uusaa fi hooggantootaa fi uummata Itoophiyaa waliin hojjechuufis qophii ta'uu beeksisaniiru. Sanadni waliigaltee araaraa Itoophiyaa fi Somaaliyaa labsii yookaan murtoo Ankaaraa kan jedhamu yoo ta'u dhimmoonni sanada waliigaltee Ankaaraa irratti barreeffamanis gama Daayirektoreetii Kominikeeshinii mootummaa Tarkiin ifa ta'eera. Qabxiilee gurguddoo waliigaltee Ankaaraa irratti ibsaman keessaa isaan ijoon Soomaaliyaan aarsaa waraanni Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti biyya isheetti bobba'ee kafaleef beekamtii ni kenniti. Tokkummaa daangaa Soomaaliyaa haala kabajeen Itoophiyaan ulaa galaanaa amansiisaa argachuun ishee faayidaa inni qabu biyyoonni lamaan beekamtii ni kennu kan jedhudha. Kanaaf waliigalteen kun Itoophiyaafis ta'e biyyoota gaanfa Afrikaaf baay'ee murteessaadha kan jedhan Dr. Baayisaan biyyoonni gaanfa Afrikaa qabeenya uumamaa qaban waliin fayyadamuun guddina waloo akka galmeessan kan humna ta'uufidha jedhu. Bishaan Itoophiyaan diriirsitee Jibuutii akka fayyadamtu kan taasisa jira. Keeniyaa wajjiniin daandii asfaaltiin Itoophiyaa keessaa ka'ee amma Keeniyaatti kan diriiree jira. Sudaan wajjin akkanuma hojjetamaa kan jiru jira. Sudaan wajjin karaan kana dura hojjetame jira. Kuni amma danda'ameen biyyoota ollaa jiran dinagdee walitti hi'uu faayidaa achi jiruu fi anas jiru wal jijjiiruudhaan daldalaaf qofa otoo hin ta'in kan biraatiinis karaa humna ibsaatiin fakkeenyaaf Sudaaniif Itoophiyaan kan ishee ergoota Keeniyaaf kan diriirsitee jira. Gaanfa Afrikaatti nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanneef fedhii naannoo sanaa qabdu guuttachuu fi Masriin humna waraanaa ishee Somaaliyaa galchuuf socho'aa turte. Kana milkeessuuf immoo Eertiraaf qaamota biroo waalessaa waammachuun dhageettii fi gahee Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti qabdu xiqqeessuuf dhamaatus karoorrii fi fedhiin Masrii waliigaltee kana booda akka urrii waan bittinnaa'e fakkaata. Waliigalteen kun biyyoota uummata afaan aadaa fi amantaa wal fakkaataa qaban kanaaf faayidaa guddaa qaba kan jedhan Dr. Baayisaan walitti dhufeenyi kun imaammataa fi hojimaata cimaan deeggaramuu qabaa jedhu. Uummanni aadaa wal fakkaatu qabuu fi uummanni gamasis gamanas uummanni wal fakkaatu jiraachuun kun akka carraa guddaatitti kan ilaalamudha. Kana itti fayyadamuun garuu barbaachisaadha. Imaammata qabatamaa ta'ee lafa kaa'anii akkamitti uummataa fi uummata walitti finnee hariiroo diinagdee, hariiroo aadaa, hariiroo siyaasaa daran cimsuu dandeenyaan jiru irratti gara lamaaninuu fedhiin jiraatee waliinis akka biyyaatittis imaammata gahaa ta'e qabaatanii qaama adda addaa kan inni kun ilaallatu keessa galee kana cimsanii itti deemuun hariiroo bu'uura uummataa qabu taasisuu irratti bu'uura guddaa qaba, gahee guddaa qaba. Kana irratti garuu hojjechuun barbaachisaadha. Fedhiif sochiin biyyaa yeroo yeroon kan jijjiiramuuf fooyyeffamu waan ta'eef murteen mootummaan Itoophiyaa biyya Somaaliyaa waliin waliigaluuf fudhatte murtee sirriif haala yeroo Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa kan giddu galeeffatedha jedhan Dr. Baayisaan. Hariiroon yeroo kamuu qabattee deemtu kan hin jijjiiramnee fi hin fooyyofne baay'een hin jiru. Yoo jiraates hariiroon biyyi tokko biyya biraa wajjin qabdu calqaba fedhii biyyaa irratti hundaa'a kan jedhu santu hin jijjiiramne. Fedhiin biyyaatu immoo yeroo hin jijjiiramu. Kanaafuu fedhii biyyaa yeroo hin jijjiiramu kana wajjin deemanii hariiroo fi haaromsuun haaraa uumuun
kan jiru fooyyessuun akka barbaachisu jecha anuma jiru. Ollaaf waaqatti gadi ba'u akkuma jedhamu Itoophiyaan akka Afrikaattis ta'e akka qaxanichaatti dhageetti qabdu itti fufsiisuu fi hariiroo biyyoota ollaa waliin jiru cimsuu qabdiin dhaamsa Dr. Baayisaati. Gaafa Afrikaa kana irratti immoo hariiroon Itoophiyaan qabaachuu dandeessu. Hariiroo cimaa ta'uu qaba. Hariiroon dippiloomaasii kan ollaarraa ka'u. Ollaarraa ka'ee babal'atu malee ollaatti harkaafatee gamatti kan ce'u. Ollaatti harkaafattee yoo ceete biyyatti irraa dhaabbachuu jiraachuu danda'a. Biyyatti irraan harkaafatu sun qeeqee addaasitti fiduu danda'a. Hariiroon kun akkuma sila jenne kan diinagdee, kan siyaasaa, kan ittisa waraanaa biyya wajjin wal qabatu, naannoo wajjin wal qabatu ta'uu danda'a. Haaluma kanaan kan adda baasanii deemuun dirqama waan ta'eef jalqabni isaatiin immoo biyya hollaa bukkeetti qabuun hin danda'amu. Akka waliigaltee Ankaaraatti biyyoonni lamaan adeemsa biyya Tarkiin durfamuun dhuma ji'a Guraandhalaatti dhimmoota teeknikaa irratti marii gaggeessuu kan eegalan yoo ta'u kunis baatii 4 keessatti xumurama. Gamtaa Afrikaa, IGAD, Gamtaa Awurooppaa fi mootummaan Ameerikaa dhaabbilee waliigaltee kana dinqisiifachuun gammachuu isaanii ibsan yoo ta'an miidiyaan gurguddoo addunyaa hedduus dhimma kana oduu ijoo isaanii godhachuun gabaasaniiru. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira jedhamee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhamee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan argisiisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.